Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will teach you ways to greet someone you haven't seen in a long time. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV. Baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'a maalinni kan barannu nama tokko yeroo dheeraadhaaf yoo wal arguu baattanii maal akka jettan isiniif ibsaa jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Nama tokko yeroo dheeraadhaaf waliin agarree achi booda immoo gaafa wal agartan ammoo maal waliin jettanii baddee jirtaa eessatti baddee eessa turte kan jedhaman kanneen afaan Ingiliffaatiin haala salphaa ta'een har'a isiniif qabadhee dhufeen jira. Kanaafuu har'a na waliin tura. Okay, warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan na dubbisuu dandeessanii. Kanaafuu bilbilli keenya screen ni jira jechuudha. Okay, let's get started. Tokkoffaan maal jedha? Where have you been hiding? Where have you been hiding? Where have you been hiding? Eessatti baddee turte? Eessa dhokatte? Hide jechuun dhokachuudha miti. Eessatti baddee turte jechuudhaaf akkasitti understand godhaa. Eessatti baddee turte? Where have you been hiding? Eessatti baddee turte jechaanii jechuudha. Okay, the second one. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Yeroo baay'eedhaaf yookaan yeroo dheeraadhaaf waliin agarre. Yeroo dheeraadhaaf waliin agarre. Long time no see. Yeroo dheeraadhaaf waliin agarre. Long time no see. Inni biraa immoo it's been a while. It's been a while. It's been a while. Yeroo dheeraa ta'e erga wal agarree jechuudha. Yeroo dheeraa ta'e bar erga wal agarree jechuuf. Yeroo dheeraa ta'e. Inni biraa immoo it's been a long time. Kun directidha. It's been a long time. Yeroo dheeraa ta'ee jira. It's been a long time. Yeroo dheeraa ta'ee jira. Erga wal agarree jechuudha. I haven't seen you in years. I haven't seen you in years. Yeroo dheeraadhaaf siin agarre. I haven't seen you in years. Yeroo dheeraadhaaf siin agarre. Inni biraa immoo it's good to see you. Yaa wal agartan ammoo waan asi argeef gammadeen jira. It's good to see you. It's good to see you. Waan asi argeef gammadeen jira. How have you been? Akkamitti turte? Akkam turte? Akkam turte jechuu barbaadan jechuudha. Namni tokko yeroo dheeraadhaa ta'uu danda'a addaan baatanii yoo deebitan how have you been? Akkam turte? Akkam jirta jechuu barbaadan jechuudha. Kanumaa viidiyoon keenyarraa baay'ee gabaabduudha. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.